Sayu guddifachaa jiru ganaa isa darbe as harkisanii ittiin arrabsummaan maanni isa darbee nama ceephaa'ummaan. Yommuu kaleessa teermuudhaaf karoorfataa innis isin janjanee isin zana jantanii har'a isiniif tasaaka'uu didee innis መድኃኒዓለም ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምሕረት ከቦት በሰማያት ቢኖር እያመመው አባቱን እየጠራ አይቻለው ለሚገድሉት nagaan waaqayyoo isiniif baay'ee tokkam jirtu nagaa keessa miti anis nagaadha waaqeef galatu foon itti furrattiin jajjabaattu hundumti keessa nagaadha ani nagaadha guyyaa irraa kana immoo jechuudha waan ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha waan keessa kiyya na nyaatee na gube jechuudha dubbatte jechuudha fayyoo jaalalaa jechuudha namoonni ishee beektanii jirtu jechuudha amma Itoophiyaa keessa teesseedha kan isheen hojjechaa jirtu baay'ee nama dinqisiifadhu jechuudha waan gubee yookiis immoo jiramti waan siin jireenya kee tuqu jechuudha isa kan isheen dubbattetu jira jechuudha isarratti isaanis immoo waa jechuun barbaada jechuudha sagal daqiiqa 16 ol waraabdeertii namoonni guutummaatti dhaqaa dhaggeeffadha akkuma kana waa'ee hawwiillee hawwii ishee amma Nasrii Anolee fuudhellee haasofteertachi keessatti jechuudha inna waa'ee malkamu irratti anis namootaan baay'ee taazzabe qaba jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroo baay'ee nuti warra miidiyaa arraba'ee qaawwi isaanii yookiis immoo waan isaan balleessanii saaxilame qofaa jenna malee kan keenya kana jechuudha ana mataa kiyya jechuudha osoo kaameraan na waraabee kumaatama hedduudha jechuudha kan ani waan safuu fi aadaa duudhaa cabsu jechuudha akkuma kana kan keessan kanas immoo jechuudha osoo kaameraan waraabee akkuma warra kaanii sholloqqeedhaan akka uratee yookiis immoo bakkeetti shulluqa jedhee ba'e sana kan keessanis immoo sobee jechuudha kaameraan kumaatamni addunyaa kanarraa waraabee hin danda'u jechuudha kana beekadha hundumti keessan jechuudha namni immoo hin dogoggora namni kamiyyuu hin dogoggora balleessaatti amani namni hin deebine tokkoyyuu hin jiru jechuudha macaafa qulqulluu wajjin qabdee isinitti himteetti fayyoon jechuudha haa ta'u malee jechuudha taappellaa yookiis immoo yakka nam tokko kaleessa dheengadda yakki sana fiddanii yoo inni kafana adii uffata ta'e kafana isa xurii kaleessa fiddanii hundumaatti uwwisuun barbaadina maal sin galchee ammasin faarfataa malkamuu senbataa gaa'ila isaa jechuudha daa'ima qabatee erga daa'imni deemuu jalqabee gaa'ila godhatee miti egaa kan yeroo sana keessatti dogoggoree dhugumattis immoo dogoggora sana keessatti immoo jechuudha amanee fudhate dogoggora sana jechuudha dogoggoree fudhate jechuudha faarfataa ta'ee fi malaaka seetan immoo nama fooniiti bar foon uffata bar akkuma keenyaatan dhuga bar kan biraan maali mee namni wanta ittiin isinirraa adda ta'e mee dubbadhaan warri jala deemtanii iyyitan kun kiristaanis ta'e musliimnis waaqeffataa maan ta'an warri jala deemtanii afaan bantan kun maali mee keessattuu warri kiristaanonni warri kale cubbu kaleessaatiin lafa aarsaa dhaabate jettanii olola bantan suni waan isin galchuun qabu malkamu mana isaa jira mana isaa dhaabbateera dhaggeeffatanii jirtu gaa'ela isaa immoo jechuudha isa amma godhatu ta'an waggaan iyyuu yoo gaa'ela godhate waan isin galchuun qabu inni bakka isaa jira ani bakka koon jira ati bakka kee jirta namuma beekee gaa'ela isaa gaggeeffachuun beekne fa'i kan afaan banu baay'eensa nama haadha sababbaasaaf illee ulfina laanne kan baay'eensa afaan banu miidiyaa irra ba'e dhugaa sanitti hin fakkaatina miidiyaa fi kafanni wal qixxeessee kafanni kanatu na shaffane malee maal akka hin fakkaadhu maalitti beektu san isa akkasii baay'ee keetuun nu gubee jira jechuudha jala deemtanii kan afaan bantan waan isin galchuun qabu waa'ee nama osuma ta'e waa'ee nama hadheessu maaltu isin gate sin maaltu isin galcheme namni ejjee waan barbaade godhee waan isin galchuun qabu dhaggeeffadhaa ammallee sitti nama waan isin galchuun qabu haa ta'u malee cubbuu hojjete miti cubbuu hojjete sanatti immoo amanee fudhateera amma immoo gaa'ela isaa raawwateera kanamarraa kan hafe maal itti qabdume isin qooda jechuudha waaqayyo si isaa afaan banee dhoqqee namatti dibuu dhoqqee namatti guuru sanarra siisa isaan yakke sanaan yakka koo kaleessa dheengadan dogoggore sanaanii fuuteena arrabsiturraa ana isa yakka keessa jiru akka jaallatu beeki ati osoo mana isaa keessa teessuu dhaqna isaa mocoraa jirta yookiis immoo
cubbuu gadi jijjigsaa jirta. Ani garuu takkaan keetti kufe. Keessaa ka'uudhaaf immoo karaan barbaada miti. Keessaa na baasa waaqayyooyyuu. Garuu isini warri achi keessa teessanii qulqulloof keessaa asiin cubbuu borcaa asiin immoo isa kufe sana achi keetti tumtan sun dullaa keessaniini guyyaa tokko gatii keessa hin argattu. Hin sassaabbattu, hin hammattu. Inni kun waanuma qabatamaa lafa jirudha. Akkuma fayyoon jettee hawwiinis immoo yeroo baay'ee annan beekan jechuudha. Keessattuu namoota baay'ee nan beeka waa'ee hawwiillee kan haasa'an jechuudha miidiyaa irratti yeroo baay'ee suuraa Paakistaanii sana fa'aa ishee fa'aa ol bukkeetti nama maxxansan. Maal sin galchee nama mana asiree aan olitti heerumtee jirti. Mana ishee gaggeeffatti kolfitee jiraatti gammachuu qabdi. Isin mana ishee keessa dhaxxanii osoo isin na fuudhettaniyyuu innuu isin hin barbaadu ishee jaallate miti ishee fuudhe. Beeka waan hundumaa beeka. Namni immoo dogoggora hin kufa hin ka'a. Kanarraa kan hafe wanti biraa wanti isin galchu tokkoyyuu hin jiru. Ofuma asiifachi nunkuriinaa. Nama ofuma asiifachi osoo hunkurtanii barrii fi yeroon sanitti dhuma. Kun gabaabaa waan lafa jirudha jechuudha. Waa'een nama ammoo eenyuun iyyuu hin galchu. Ani anumadha ati atumadha namni sun nama sanadha jechuudha. Namni immoo waan sammuunsaaf qalbiinsaa ajaje hojjeta malee waan akkasumatti waan ati ajajji yookiis immoo waan ati godhi jettee godhamiti. Dhaggeeffataniitu. Ammasini kaleessa erga daa'ima godhatee akkamitti gaa'ela godhataa namoonni baay'een dhukee kaasaa turtan jechuudha jechuudha. Yeroo inni dogoggores namoonni deeggartan jirtu baga godhe kan jettan jirtu har'a immoo kan dhukee kaasu immoo isinumadha. Namoonni immoo jechuudha arrabsaa turtan yeroo sana jirtu. Erganni amanee fudhatee mana isaa wajjin daa'ima isaas fudhatee wajjin jireenya eegalee kumaatama hedduudhaan warroonni jajaa turtanii turte. Amma immoo gaa'ela dhaabbatee naan singume barbarree maaltu isinitti raccaame siniin. Barbarree maaltu isinitti namne. Mee gadaaf deebisaati nama hadheessaa jira macaafni qulqulluun nama hadheessaa jira quraan. Mee dhuguma jirtu dubbadhaa. Namni kamiyyuu warroomta jalatti dhukee kaasan kuni mee eessa jira nama hadheessaa kan jiru cubbuu kaleessaati nama arrabsaa kan jiru isaan deebi'aa gadi qo'aa kan jiru achitti gad deebisaa saalfachiisaa haamilee buusaa akka inni itti darbee hin fufne akka inni qulqullummaatti deebi'ee hin jiraanne godhaa kan jedhu caafamee jira. Mee naaf fidaa iddicha dubbisee baruun barbaada anis immoo ka'een iddoo sana fudhadhee keenanis immoo deeggaraa yookiis immoo deeggartoota kumaatama qabaachuun kee eenyummaa kee sirrii mul'isuu hin danda'u, eenyummaa kee si jabeessuu hin danda'u. Ofitti amantee yoo jiraatti, ofitti amantee waa goota yoo ta'e ga'aadha. Uumaa keetti of gattee isa tokkicha si deeggaru qabaachuu wayya. Kumaatama hedduu nama si deeggaru qabaachuu keerra jechuudha. Sababiin isaayyuu inni si deeggaru kun guyyaa tokkotti boolla ati keessaan kaanetti si darbuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaafiyyuu ofuma katee irraa sina dhugaa ishee sinitti jettee jechuudha fayyoon. Garaana cibsite sagalicha amma dhaggeeffadhatti jechuudha nan gammade jechuudha. Kana namni nun agarre waan jennuuf malee jechuudha. Namni waa hin dalagne hin jiru, namni waa dogoggora hin dogoggorre hin jiru jechuudha. Kanaafuu malkamu senbataa isa dura waggaa 3-4 dura dogoggorte jedhamee irratti kaa'amee ishi jedhee of sirreessee immoo gara sammuu isaatti deebi'ee dogoggora isaa fudhatee of sirreessee waan hundumaa sirreessee haadha manaa isaa fudhatee mucaa isaa guddifachaa jiru. Ganaa isa darbe as harkisanii ittiin arrabsummaan maanni isa darbee nama ceepha'ummaan kan hin dogoggorre jira. Sagalee waaqayyoo kennaa dubbatu kan hin kufne hin ka'uure kan hin bade hin galuure jedha. Gisani kan hin kufne hin ka'uure kan bade hin galuure kana jechuun yoommoo kaleessa itti teermuudhaaf karoorfataa innis isin janjanee isin zana jantanii har'a isiniif tasaaka'uu didee innis immoo riyyaa jalqabaatti deebi'ee wajjin gaa'ela dhaabbatee isin immoo gaa'ela namaa gidduun galina ba'aa keessaa kan lapheen jaallate abbaan godha waan ta'eef kan sammuusaa keessa jiru godhata waan ta'eef kanaafiyyuu har'a duddi yoo isin citte kallattiitti dhoqqee namatti dibdan hin barbaadina. Gara fuuldura baafadha jedhaa malee ekeleen kufee ekeleen kee ekeleen cubbuu hojjete ekeleen cubbuu irraa fayyee waan isin galchuun qabu inni jechuudha. Nama tokko yoo inni yakka hojjete jechuudha lafa yakka sana itti himtee hubachiiftee deebistee miti raawwate kalas wanta biraa wanta itti dabaltus hin qabdu. Erga namichi keessaa ka'ees kan inni ka'eefis uumaa isaa fida. Kan inni kufees immoo uumaa isaa siifis hin kufne.
sababati cubbusaa timteef kufes miti sababati timteef ka'es miti jedhqamayyuu waaqayyoo nama cubbutti kufe hin kaasa kana beeka namni kamiyyuun kufamooti anis nan kufa atis hin kuftaa hundi keenya iyyuu kukkufne meeqa ka'a oolla meeqa cubbuu hojjechaa oolla isa kanan beektan isin gaa'ila nama diiguudhaa fi gidduu hin xawalwalamina gattaa agadi gaa'ila nama gidduu deemanii waree odeesson ofumaa ta'a malee baarakan bunaayyuun argamu baaraka bunaayyuun argattan asitti nima kanaafiyyuu iddoo tokko ta'a kan keessan akkamitti jedhaati itti yaaddadhaa malee waa'een namaa isin hin galchu waa'een koo eenyuun hin galchu waa'een namaa immoo ana hin galchu hogganaan qaama tokko mataa qaamichaati malee yookiis immoo mataa dhaqna qaamichaati malee hogganaa ganda biraa miti dhageessanii jirtu kan anaan hogganu anaa fi yaada kooti malee yaadaadha yaada abbaa yaada obboleessaa yaada gandaa kan paasterii kan qeesii miti dhageessanii jirtu kanaafiyyuu hin gowwatinaa isin akkas jettanii fi gaa'ela raawwachuu dhiisa miti isin akkas jettanii fi gaa'ela sadiigas miti isin akkas jettanii fi karaa qajeelummaarra adeema miti dhageessanii jirtu kanaafiyyuu osoo dhiiftanii isiniif wayya ofumaati gatiin qabdani ka kisaaramaaf afarraba keessanitti haasoftu maaliif hameedhaan of keessatti arraba keessan tortorsitu gatii isiniif hin qabu hamachuun si jammariyyuu jalqabayyuu mucaa seexanaa ta'uu keessa shuur gabaabaatti jechuudha namni nama hamatu mucaa seexanaati yoomiyyuu namni waa'ee namaa haasa'u jechuudha karaa gabaabaa jechuudha jaallatee miti ka hin haasofsiisa keessa jira waan ta'eef jechuudha waan gaarii kan godhu garuu beektu siniyyuu karaa gabaabaa namni keessa jammarii waan gaarii gochuun beeku waan gaarii haasa'us hin beeku waan gaariis dubbachuun beeku yoo namni waan gaarii godhe deggeruun beeku akkas godha malee jechuudha hin kuffisa gadi malee jechuudha haamilee rukuta harkatti eessarraan hin kuffisa eessattan qabee cabsadha malee olaa ka'uun jedhu garuu gaafa namni hama godhe fakkeenyaaf osoo ani nama wajjin ciisee qabame yaa abeet ana deeggartoota argatu yaa ana warra haamilee kuffisu argatu yaa ana kaleessa dhengada kallattiitti argatu dhabee kan qaawa kolfu barbaadu ittiin horfu beektu miti kun amala keessan kana keessa immoo bahuu qabda yoomiyyuu taanan jechuudha innaa ani kana isinitti nima jechuudha waa'ee namaa keessan galina eenyummaa nama tokko immoo hoogganuu hin dandeessan abbaasatu of hooggana waan ta'eef jechuudha kana isinitti immoo jaalladha jechuudha malkaa'uudhaa fi cidha gaarii ittiin jenna akkuma kanas immoo fayyoo guddaa galatoomii dhugaa itti naa himuu keetti baay'een gammade jechuudha kanarraa kan hafe ufuma waree keessan yeroo hin gubiina isiniin jedha egaa gara goolabaadha sagantaan jechuudha yoon isinitti dheekame dhiifama jechuudha na gorfadhaa nan deebi'a jechuudha nama deebuu danda'udha kabiraan immoo like subscribe share godhaa isiniin jedha ባይ ባይ መድኃኔዓለም ይቅር ባይ ነው ፍቅር ምሕረት ከቦት በሰማያት ቢኖር እያመመው አባቱን እየጠራ አይቻለው ለሚገድል